Alex taa'ee jedhama. Finfinnee keessa kan jiraatu jechuudha. Dhaamsa isa dhumaa jedhee barreeffama waraqaa dheeraa barreessee fuula fi bisaa irratti poost godheera jechuudha. Carraan inni dhumaa fi of eeggannoon inni dhumaatti kenname dabareen sooraatti aansee akkasa ta'e carraan itti bukkii jala barreeffamaan ga'eera. Bilbilanii illee waasaappiin illee mucaa kana dorsaaru guyyaan kun isa dhumaati kan keetidha corra carraan itti aanu eeggadhu naan jedhaniiru jedhe. Dhaggeeffadhu Oromoo mucaa kana laa nyaatamee jennaan wareegamee yookiin jarra ajjeessee jennaan jarri bifa misira ta'een gaafa naa bilbilan bilbilli jara lakkoofsa mul'isu noo nambar jedha. Waasaappiidhaan gaafa dhufan immoo lakkoofsi jaraa mul'atu riikoordi gochuullee dandeessu baay'ee bifa misira ta'eedhaan kan jarri na doorsaa jiran nu jedhe. Doorsisa son taane carraan inni dhumaa kun kan keetidha inni taanu soorattaan se kan keeti naan jedhameera. Kanaaf maal goota ree Oromoo mucaan kunoo guyyaan ni nyaatamu guyyaan ni du'u hin beektu abbaa ajjeesu hin beektu abbaa nyaatu hin beektu akkatti du'u hin beektu maal gochuuf teessa ree Oromoo. Kan naan galle kanaa beekaa kan sooraa guyyaa lama sadii iyyinee manatti galle. Iyyan qabne iyyinee boo'icha birmannaan qabne boonyee kaanee deebinee manatti galle waa'ee sooraa mucaan kun akka inni itti ajjeefame illee namni baasuun dhibe maatiin isaallee bukkee ga'uu dadhaban Oromoon iyyee bira ga'uu dadhabe amma immoo carraan inni dhuma Alex Taayyeedhaaf kennameera. Dabareen itti aanu maaliif dabareen nu namni ajjeefamnaa nuti horiidhaan inni kan toora gallee qalamnu maanni inni jarri bilbilanii dabareen kan keetee gadhuun duutaananii du'a keenya nutti manii nu ajjeesanu. Maal jechuudha kan keenya kun rabbi jedhaati maal jedhama dabareen kan keetii of isa kan itti aanu moosi sooraa taansee kan ajjeefamu si jedhame sooraan akka kana doorsifamee dhufee mucaan kun doorsifamee ajjeesamuufi guyyaan duun beeku inni kun dhaamsa koosa dhumaatti siin jedhee si ga'eera soo maal gochuuf jirta ree Oromooti. Maal akka ta'udha kanatti ta'aa jirtu kan sooraa yooyyitee yeeyyee jettee guyyaa lamaan deebitee manatti galte Alex Taayyee moottaansee mucaan jabaan kun lubbuu isaa kennee Finfinnee keessatti jechuudha. Dura dhaabbatee waa'ee dhugaa sooraafis ta'ee waa'ee uummata Oromootiif kan falmaaru lubbuu isaa kennee sodaa tokko malee Finfinnee keessatti gaafa si jalaa nyaatamu maal gochuudhaaf jirta. Ilaal artistii keenya Hacaaluu sodaa tokko malee ajjeesani. Ittaan sanii akka kana moo'ii booniin ajjeessan ijoollee artistoota lamaan gaddaa akkuma kanan ajjeessan sooraan ajjeessan amma immoo jara kanaaf dabareen kennameera. Gaafa jarri dhufanii ajjeessan abbaanee mimmaan boo'inee shaamaa qabannee boonyee manatti galuudha. Maalidha furmaanni kee ba'iitii mormi doorsisni ilmaan keerraa dhaabbatu doorsisni ilmaan horii miti nuti oolaa miti yookiin dhaabbadhaa durra ba'atii mormaa nurraa dhaabbachuu qabu doorsisni. Ilmaan Oromootii wal qabatu irraa barreessee ture. Suuraan isaatis suuraa ergaa guddaa qabdudha. Barruun isaatis barruu dheertuu barruu ergaa guddaa qabdudha. Barruu kana waliif kooppiis godhaa walii ergaa sheeriis waliif godhaa ergaa qabdi. Dhaamsa koo jedha jalqaba irratti mata ture. Dhaamsa koo tarii kan xumuraa ta'uu mala obsaan dubbisaa waliif qooda. Finfinneen akka Oromoon ishee jaallattutti Oromoo hin jaallattu. Maqaa isheetiin qeerroo 60 hayyoota qarsoo sabaa hedduu dhabne. Finfinnee keessatti warra miidiyaa irratti ba'anii mul'ataniin ala ilmaan Oromoo guyyaa guyyaan lubbuu isaanii dhabaa oolan lakkoofsa hin qaban. Manneen hidhaa magaalaa kana keessa jiran jarraa tokko oliif dhiigaa fi lafee ilmaan Oromoo soorataa as ga'an. Addabaabayiiwwan, daandiiwwan, hoteellan, hospitaalonni Finfinnee keessaa lubbuu ilmaan Oromoo soorataa jiraatan. Finfinneen morma ilmaan Oromootti funyoo hidhaa as geesse. Walumaa galatti Finfinneen akka nuti keenya jennee jaallannuu fi faarsinu keenya ta'uu ishee bineensa bulguu taatee nutti mul'iste. Finfinneen Oromoof gara jabeettiidha. Faayidaa isheen Oromoof buustirra lubbuu qaqqaaliiwwan Oromoo Finfinnee keessatti dhabaman gaddaa fi gadadoo isheen Oromoof buustetu caala. Sabni barootaaf irraa dhiibamee jiraachaa ture kan kooti jedhee akka nama kamiittuu keessa jiraachuuf yoo dhufu hanga warra maxxantummaa fi gantummaan dhufanii itti galanii illee hiree jiraachuu hin arganne. Sabni biraa ishee irratti hojjetanii sooromanii qarshii warqee kennaa qaqqaalii yeroo ayyaanaa fi cidhaa maatii fi firoottan isaaniitti ergiti. Oromoof garuu ilmaanii fi intala haadhaa fi abbaa lubbuun simattee ajjeestee reenfa ergitiif. Finfinneen hallayyaa gaddaa fi gadadoo Oromoo erga taate bubbulteetti. Anumti kun ergan of baree as sababa magaalaa kanaa gadda hedduu keessummeesseera. Irra caalaa immoo waggoota muraasaa as taateen ilmaan Oromoo irratti raawwatu addadha. Boo'iin, lolaan,
daandiiwwan magaalaa Finfinnee cinaa jiran reenfa Oromoo baraniiru. Hoteelonni magaalaa Finfinnee bakka ajjechaa qaqqaalii Oromoo itti diraakti godhamu erga ta'e bubbuleera. Finfinneen Oromoo isa waan qeekooti jedhee fagoo fi dhiyoorraa waan humna isaa hojjetee jiraachuuf akka hiree isaatti buluuf itti gale caalaa diinota Oromoo adamsanu dhabamsiisuuf saamuuf gara ishee dhufantu dachaa lamaa ol baay'ata. Artistoonni kanneen akka Eebbisaa Hacee, Mulanaa Yoosef, dargaggoonni kanneen akka Moohiboon Sooraafaa kanneen an maqaa hin dhoofne hedduun magaalaa kanatti nyaataman. Dhugaan isaanii gumaan isaaniis hin baane. Hayyoonni hedduun as keessatti rasaasaa fi gidiraa mana hidhaan lubbuun darbe manni haala kaa'u. Egaa Finfinneen gara jabeenyi lubbuu dhala namaa fi naasuu rigaatuu hin qabneen guutamteetti. Oromoon immoo hundarrayyuu Oromoo malee silaa fira hin qabu ture. Isheenumti Finfinnee keessa jirtuyyuu wal hin beektu. Isheen wal beektuyyuu wal hin jaallattu. Paartii deeggartu qabattee amantii hordoftu maxxanfattee ganda moggaafattee dalga wal ilaalti. Wal cabsuu, wal tuffachuu, walitti hinaafuu, wal baqachuu, hammeenyaa fi shira walii labsuutti yeroo ishee fitti. Inni silumaa Oromoo adamsu qaawwa kana fayyadamee Oromoo akka fedhe gochaa jira. Kaan gowwoomsee, kaan sodaachisee, kaan ajjeesee, kaan yaaddessee itti taphata. Oromoon walirratti kormee ta'uudhaan yeroo isaa fixee diina isaa ofirratti goobse. Waggaa lama as jireenyi Finfinnee keessaa baay'ee ulfaataadha. Keessumaa immoo Oromoo yoo taate, afaan Oromoo yoo dubbatte, bakka deemtu maratti nama si miidhu, si saamu, si ajjeesu, si ukkaamsutu si eega. Taaskii yoo eeggattee dhaabsifatte inni si hordofu odeeffannoo kee qindeeffatee garee isaa beeksisa. Gaafa ati yaabbattu akka imaltootaatti guutanii si eegani bakka nama tokkoo qofa hambisanii dhufu. Taaksiidha jettee yoo seentu ukkaamsanii bakka fedhan geessanii akka fedhan si godhu. Gaafa hojii ooltee mana keetti galuuf deemtu inni si saamuu barbaadu bilbilaa fi qarshiif jedhee cuubeen kalee waraanee lafa si buusa. Yoo fedhe morma hudhee boolla si buusee, yoo qabaatte fudhatee yoo dhabe si ajjeesee deema. Inni siyaasa Oromoo jibbu meeshaa waraanaa kan akka shugguxiitiin si adamsa. Dhugaa dubbatta yoo ta'e Oromummaa kee jibba. Yoo taa'e bakka ati seentu waan ati nyaattuu fi dhugdu hordofee ba'aa fi gala kee qulqulleeffatee gaafa haalli mijatuuf akka ati hin deebitee hin jiraannetti addunyaa kanarraa si geggeessa. Ijoolleen Oromoo kanneen sababa garaagaraan bakka dhaloota isaanii irraa magaalaa guddoodha namni na adamsi akka fedhetti na argachuu hin danda'u jedhanii Finfinnee galan hedduun reenfi isaanii maatiif ergamee kaan dhoksaadhaan manni qopheessaa awwaalaa oola. Keessumaa immoo ijoolleen godinoota Wallaggaa afran irraa gidiraa baqaa gara Finfinnee dhufan qormaata jireenyaa irratti qormaata lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaanii mudataa oolu hiriyoota koo dhalattoota Wallaggaa irraan argaa oola. Wanti dubbatan hedduun osoo jiruu hedduu dubbadhee baafachuu hin danda'u. Gabaabumatti jechuu kanan barbaadu ijoolleen Oromoo Finfinnee keessa jiraattan hanga dandeessaniin walii yaafadhaa. Rakkoo keessan walitti himadhaa. Rakkina keessan wal gaafadhaa. Diinaa fi fira keessan nama itti siqtan nama amantanitti adda baasaa dubbadhaa. Karaa baatan irra deebitanii hin galinaa. Bakka wal fakkaataa nyaachuu, dhuguu, taa'uu, oolurraa of eegaa. Naannoo tokko yeroo dheeraaf hin turinaa. Of eeganii jiraachuun hin danda'amu nan beeka. Bakka sodaachisuu fi yaaddessu kophaa hin deeminaa. Waan hundaa caalaa immoo diina walirratti hin ta'inaa. Yoo wal taatanii diina qoluu baattan illee hanga fedhe wal loltan diinaaf dabarsitanii wal hin kenninaa. Yoo kun hin taane immoo dandeenyaan magaalaa keessa jiraattan jijjiiraa. Tibba kana sodaachisoo fi dhaadannoon baay'achaa jira. Maatii fi hiriyoottan koo hin dhiphisu jedheen callisa malee dabareen itti aanu kan keenya akka ta'e natti himaa jiru. Qaamoleen sodaachisoo fi dhaadannoo natti himanu kunniin baay'ee of eeggannoon kan guutamanidha. Bilbilli isaan ittiin bilbilan gaafa na biraa waamu no number jedha. Lakkoofsa hin qabu. Waastaappii irratti sagalee naaf ergu. Bilbila isaanii banuu yoon deemu hin jiru. Sagalee isaanii iskiriin rikoordi gochuuf yoon yaalu hin dandeessu jedha. Karaa hundaan iccitii isaanii kan eeggatanii fi saaxilamuurraa kan of ittisanidha. Sooraalan ajjeesee kan ajjeesise Oromoo akka ta'e asirraa naaf galeera. Har'a taa'ee fi bor ta'ee hin beeku jedheen dhaamsa isiniif dhaamuuf dhufe. Namoonni miidiyaa hawaasaa irratti karaa adda addaan dhugaa dubbattan, haqaaf dhaabbattan, Oromummaa leellistan of eeggannoo godhaa yaada kana waliif qoodaa. Haqa sooraa ta'ee kan ilmaan Oromoo dabaan dhabamanii hanga lubbuun jirru ni hordofna. Yoo dandeenya ni baafna, yoo dadhabne lubbuu itti dhabna. Yoo nuti akka tasaa toorarraa dhabamne isin akka itti fuftan abdii qabna. Keessatti hojjannee jijjiiramnee maatii keenyas deeggarra jiruu keenyas fooyyeffanna jennee jooraa turre. Garuu hin taane. Kanaaf yeroo Finfinnee keessa socho'uun mala ta'a. Bilbila kootiinis na argachuu dhiisuu maltu. Namoonni of eegi jettanii naaf dhiphattan hedduudha. Galatoomaa garuu nama waliin waanan jiruuf hin dhiphatinaa. Nagaan bulaa. Alex Taayyee. Akkana jechuudhaan obboleessi keenya Alex Taayyeen kun barruu kana nuuf maxxansee barruu kana irraa waa hedduutu hubatama. Egaa haalli biyya keenya keessa magaalaa Finfinnee keessatti ta'aa jiruu fi wanni Finfinneen uummata keenya irratti godhaa jirtu akkasuma waan Oromoon faffacee Finfinnee keessatti ta'aa jiru ganda biraa keessaa bakka garaagaraatii baqatee dhufe
magaalaa guddittii an keessa dhokadhee keessatti hojjechuu danda'u keessatti jijjiiramuu danda'u akkasuma keessatti illee namni akka arge na hordofee na arguu hin dandeenye jedhee dhufeetti galee haala kana keessa jirti jechuudha. Kana aanaa iddoo garaagaraa irraa dubbanna. Magaalaan guddittii nuti jaallannuu fi nuti isiidhaaf maraannu kun haala kanatti uummata keenya waxalaa uummanni keessa jiran haala kana keessa jiru. Kanaaf obboleessi keenya kun ergaa kana nuuf dabarsee jira waliif share godha. Isaaf illee du'aa godha aga dandeessaniin gargaarsi wanni godha walii yaafachuu wanni biraan jiru. Eega barruu sana barreessee kee namoonni baay'een karaa keessootiin maaltu jira maaltu sirra ga'e jedhanii gaafii itti baay'isanii jennaan immoo barruu kana barreessee dhiifama gaa barruu namaa dubbisuun hedduu ulfaata. Rakkisaadha jedha kun immoo mata dureen isaa. Yoo callisan rakkisaadha yoo dubbatan dubbii biraa. An ammatti kaayyoon barruu kootii of eeggadhaa wal eeggadhaa malee anaaf dhiphadhaa miti. Ajandaa na godhadhaa naaf aarsaa miti. An akka nama tokkooti wanti adda na godhu hin jiru. Wanti fedhe yoo uumames wanti haaraan narratti eegalu hin jiru. Faayidaa yookaan gargaarsa addaa isin irraa fedhees miti. Ajandaa akkana godhataniifis hin barreessine. Just of eeggadhaa, wal eeggadhaa, wal eeggadhaa. Du'aan jira naaf dirmadhaa jechuu koos miti. Ani nagaadha. Kan na qunnamee sodaachisoo fi doorsisoo muraasa malee namni qaamaan na argee na miidhuuf yaale hin jiru. Osuma ta'eyyuu an nama dhuunfaati. Namoota Oromoof wareegaman kaanii gadi malee isaanii ol hin ta'u. Anarra immoo isin wayyaadhaafan dhaamsa isiniif dhaame. Isinitti hin himu malee gaafa isin na afarsitan an asiin qaanfiidhaan du'a. Barruutti isaan dubbisuu hin danda'u. Qaanfadheen bakka seenu dhaba. An hanga isin jettanu hin ga'u. Xiyyeeffannoo yaaddoo dhiphina keessan narra godhachuu dhiisaa. An homaa rakkoo hin qabu. Walirratti duuluu fi wal jibbuun haa ga'u. Wal jaalladhaa, wal iyyaafadhaa, wal dhukkubsadhaa ergaan ijoo koo. Kanarraa kan hafe ani nagaa kooti homaa haala rakkisaa keessa hin jiru. Hin dhiphatinaa. Namuu du'a hin barbaadu, du'a hin jaallatu. Anis akkasuma. Kanaaf ofiif jecha Walloorraa maneedhaa keessaa uummata nagaa eezuutti fe'anii fidanii warra karaa irratti rashananidha jechuudha. Artistoota Amaaraa warreen akka Giruumii faa, warreen akka Solomoon Boggaalee faa, warreen akka Nintala Summaal jedhamti laatan talee dhamtee turte sanaa fi artistoota baay'ee jiru jechuudha. Warri kun zamachaa Minilik jedhanii warra viidiyoo qabatamaa fi footootu harkarraa qabnu uummata keenya viidiyoo waraabaa karaa irratti rashananii ofii isaaniitiin footoo poost godhanii viidiyoo poost godhanidha jechuudha. Jarri kun artistoota Amaaraati jechuudha. Kan keenya artistoonni keenya warri garraamiin warri waa tokko hin beekne. Kan uummanni nagaan kan keenya Finfinnee keessa jiraatu. Jarri kun Finfinnee keessa jiraatu. Keenya Finfinnee keessa jiraatu kan jiraa Finfinnee keessa jiraatu. Uummanni keenya artistoonni keenya hangarraa lubbuu tokkitti tun baasin. Siyaasallee seeraan irratti hirmaachuu seeraan dubbachuu kan sodaatan lubbuu isaaniitiif Finfinnee keessatti ajjeefamaa jiru. Qalamaati jiru, waraanamaati jiru. Jarri kun garuu lubbuu keenya nu ajjeesaa nu rashanaa viidiyoo waraabdee nutti gadhiiste Finfinnee keessa akka barbaadanitti tasnaannanii jiraatu jechuudha. Finfinneen innaa kana eenyuu ture? Finfinneen nuuf maal ree? Silaa nutu yoo akka barbaadetti gammadee akka barbaadetti tasnaannee jiraachuu qabaa ture. Warri kun silaa kan fuula seeraatti dhiyaachuu qaban, silaa kan qabamanii karchalleetti darbatamuu qaban Finfinnee keessa tasnaannanii makiinaa barbaadan jijjiiranii sirratti bashannananii jiraata jechuudha. Ilmaan kee mana dhaadhee baasanii rashananii bakka tokkotti si qalanii bakka tokkotti si waraananii. Kan keenya uummanni miskiinni lafa ola deemaan keenya garuu Finfinnee keessatti lubbuusaa dhabaa jira. Lubbuu nama meeqa Finfinnee irratti dhabne beektuu? Gootota keenya Finfinnee irratti nama meeqa dhabne beektuu? Nu ajjeesanii ka'anii lafa keenya irratti nu ajjeesanii ka'anii nurratti akka barbaadanitti jiraatu. Utuu har'a kee artistiin Amaaraa tokko ajjeefame, utuu har'a kee namni tokko Amaaraa keessa ajjeefame, yoo namootummaan silaa as ba'ee boo'icha inni boo'uu fi ragaan irratti barbaadu ragaa addaa ture jechuudha. Garuu gaafa kan Oromoon ammas ba'ee dubbachuu miti maqaa isaa baasee ifa baasee dubbachuu miti ol jedhee maqaa keenya namni dha'u hin jiru. Maaliif jennaan Oromoon kiiloon kaasu jedhanii fudhatanii yeroo ta'eedhaaf. So Finfinneen kan eenyuu ture? Finfinneen nuuf maal ree? Maal haadha isheetti qabna yoo dimitmaat? Rabbi jedhaatti seeraan na caqasa. Yoo Oromoo yoo dhuguma quuqama Oromummaa qabaatti seeraan na caqasi. Daadhii awwaallannee gallee, Hacaaluu Hundeessaa awwaallannee gallee, akkuma kan artistoota keenya lamaan gaddaa awwaallannee gallee, Sooraa awwaallannee gallee, bakka. Artistoota qabnu awwaallannee hayyoota Oromoo awwaallannee ola deemaa Oromoo awwaallannee manatti galaatoo jirra. Mee furmaanni keenya dhufu maal jettanii yaaddu? Maal gochuudhaa qabnaa nuti? Noo al tokkitti gaafa beekamaan keenya du'as yaanee sooshaal miidiyaatti reenne iyyinee kaanee guyyaa lama booda deebinee immoo xaxxi jennee bannaa maal goonaa? Kan diina of daffarsiise nuyi. Kan diina of tuffachiise nuyi. Mee maaluma goonaa furmaanni keenya maali?
Akka yaada keessanitti mee maal jettu sin furmaanni keenya maal jettanii yaaddu? Harka marannee gallee taa'uudha ammas? Awwaallannee boolla keessa gallee buusnee gallee taa'uudha ammas? Bakka akkuma nu ajjeesaniin gallee deebinee taa'uudha akkanuma? Humna dandeenyu wanta dandeenya gochuun maaliif nurratti ulfaate? Maaliif waa tokko yaaluu maaliif waa tokko gochuun furmaata barbaaduun maaf nutti ulfaate dhaloota furmaata barbaadu maaliif ta'uu dinnee? Barra dhala keenya awwaallannee ola deemaa kichuu keenya goota keenya awwaallannee boolla tokkotti nannee harka marannee deebinee galaarraa dhaloota boo'ichaaf dhalanne maaliif taanee nuti? Dhaloota girrisaa dhaloota eelee sibiilaa dhaloota boo'idhuma manatti galu golatti galu maaliif taanee nuti? Furmaata barbaadi boo dhaloota furmaata barbaadu dhaloota fala fidu ta'uudhaa qabna. Diinni lafa jala wal ijaartee wanta barbaadde gootee mootummaa wajjiniin akka barbaaddetti dhala kee lafarraa fixaartii bar. Nuti as baanee sooshaal